Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Muhaanii Usii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaanii Usii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaanii Usiif haarawaa taatan Muhaanii Usii subscribe gochuun maatii nuuf taasisaniin jenna. Qophii keenya ammaaf qabannee isinitti himuudhaan hammadhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuusin dagatinaadha. Xiinxalaan siyaasatii fi qondaalli olaanaan paartii kaafaa obbo Jawaar Mohammad yeroo jalqabaatiif erga biltsiginnaan bakka lamatti cabuudhaan ammoo wal adamsuu jalqabdes dubbatanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad siyaasa biyya kanaa keessatti wanti fokkisaan tokko namoonni yookaan ammoo murni gaafa wal dhaban maatii waliin ammoo kan miidhaman jedhan obbo Jawaar Mohammad nuti warri qabsoo siyaasa hojii godhannee filannee aarsaa fi wareegama dhuunfaadhaan dhufuu malu beekneeti itti seenne kan jaan garuu ammoo haati abbaan ammoo adaadaan haati warraa obbolaanii fi daa'imman keenya murtii kana keessatti hirmaannaa hin qaban kan jaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad badii uumamuufis wanti itti gaafatamaniifis hin jiru jedhan. Taayyee Dandaas tooraa fi tooftaa siyaasaa filateen aarsaa itti dhufe kafalus maatii isaa miidhuun ammoo garuu fafa kan jaan obbo Jawaar Mohammad yeruma mana itti kireeffatanis osoo hin kenniniif ammoo daa'imman isaa mana jireenyaa keessaa ari'uun cubbuudha jedhan obbo Jawaar Mohammad. Gochi akkanaa qaroowwan siyaasaa jidduutti gadoo dhuunfaa hammeessuudhaan boru ammoo gaafa yeroon jijjiiramte walitti fayyuu rakkisaa godha jedhan. Siyaasni haaloo ammoo biyya balleessa kan jaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kana kan jaan ammoo guyyaa har'aan tanaa erga haati warra obbo Taayyee Dandaadha adde Sintaayyoo Alamaayyoo mana keessa jiraataa turan keessaa mootummaa Abiyyi Ahmadiin akka baafaman mirkaneessan booddeedha. Deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Dandaa aangorraa kaafamanii erga to'annoo jala oolanii booda maatiin isaanii mana mootummaan kenneef keessa jiraataa turan keessaa guyyoota 3 gidduutti akka ba'aniif ammoo ajajni itti kennamuu himanii kan turan har'aan tana keessaa ari'amanii jiraachuus addeessanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad siyaasni haaloo biyya balleessa jechuudhaan gocha mootummichi maatii Taayyee gubbatti raawwatan kan balaaleeffatan kan kanaan dura ammoo miseensonni paarlaamaa tokko fi obbo Taayyee Dandaadha ammoo obbo Jawaar gubbatti raawwachaa turanii fi arrabsoowwan garagaraatiif otoo bakka hin ganniin har'aan tanaa gocha maatii isaanii gubbatti raawwatameef obbo Jawaar Mohammad dubbachuudhaan siyaasni haaloo biyya balleessa wanni kun jechuudhaan murnoonni gocha akkanaa raawwatan of qusadhas ja'anii jiru obbo Jawaar Mohammad. Nuti gama keenyaan aarsaa dhufu kafaluuf qophiidha. Obbo Taayyeenis ammoo karaa filateen aarsaas kafalee jira. Kun ammoo ta'us hin malu jechuudhaan kan dubbatan obbo Jawaar Mohammad yeroo ammaatti biltsiginnaan ammoo wal qooduudhaan garitti baateetis wal doorsisaa hidhattis wal guuraa jiraachuun saaxilamee jira. Akka isaan ja'anitti mana keessaa akka ba'aniif guyyaan xumuraa kennamee fi akka ture kan himan haati warraa obbo Taayyeedha. Muddee 14 hanga ganama sa'aatii 3 qofa akka ture himanii kan turan mootummaan akkuma guyyaa 3 keessatti mi'a isaanii fudhatanii akka ba'aniif ajaja kenne ammoo guyyaa jedhametti kamisa kaleessaa ganama muddee 14 manicha keessaa baasuudhaan manicha sammuu saamsisuu himan. Akkuma jedhan warri mootummaadha naannoo sa'a 3 fi daqiiqaa 30tti ganama dhufanii kaleessa manaa nu baasan kan jaan ergasii ammoo maatii qabnu biratti dhiyeessine jedhan. Haati warra obbo Taayyee Dandaa adde Sintaayyoon meeshaa manaa muraasaa fi wayaa uffatan qofa ammoo fudhatanii ba'uu fi isaan kaan ammoo manicha wajjin saamsisuu kan himan mootummaan mi'a muraasa fudhatanii isa kaan ammoo boru ganama muddee gaafa 15 guyyaa har'aan tanaa deebi'aa fudhadhaa yookaan ammoo jechuudhaanis saamsan kan jedhan.
mootummaan Itoophiyaa ibsa kibxata muddee 13 bara 2023 baaseen obbo Taayyee Danda'a aangoo itti kenname cinatti dhiisuudhaan mootummaa hokkoraa fi humnaan ammoo garagalchuudhaaf hojjechaa tures jedhee ture. Mootummaan obbo Taayyee Danda'aadha humnoota mootummaa aangoorraa fonqolchuudhaaf hidhatanii socho'aa wajjin hojjechaa jira jechuudhaan erga aangoorraa kaasee boodaas to'annoo jala kana oolchee Aadde Sintaayyoon ammoo garuu obbo Taayyeen humna isaa guutuudhaan nama mootummaa tajaajilaa ture ta'us kan himan humna isaa guutuu fayyadamee paartii biltsiginnaa kana keessattis akka inni shoora olaanaa taphate warri beekus numa beeka kan jedhan garuu ammoo dhugaasan galchuudhaafis hin barbaanne jedha warri mootummaa biltsiginnaa kun. Wanti gubbaarraa miidiyaa irratti barraa'e yookaan ibsi mootummaan obbo Taayyee irratti kenne kun gongumaa obbo Taayyee ni ibsa jedheetis hin amanu kan jedhan maqaa qabsoo ummata kanaatiin ammoo jireenya isaa guutuu takka nagaan jiraateetis hin beeku jechuudhaan obbo Taayyeen kan miidiyaa irratti barreessaniin olitti ammoo quuqama sabaa guddaa akka qaban ibsu Aadde Sintaayyeen akka isaan jaanitti obbo Taayyeen ejjennoo fi quuqama qaban irraa kan kee ammoo firaa fi diina baay'ee sorachuu kan dubbatan haati warra isaanii waan hawaasni keessa jiraatuu fi maatiin isaaniitu ammoo keessa jiran baasanii dubbachuun ammoo keessumaa naannoo Oromiyaa irraa dhiibbaa guddaas akka itti fides haati warra obbo Taayyeetun obbo Taayyee yeroo hedduu fuula miidiyaa irratti ergaa barreessaniin qondaaltota mootummaa naatoo ummataa hin qabne jechuudhaan keessumaa ammoo rakkoo nageenya Oromiyaa irratti jiru namoota gaaga'aa jiru furmaata akka argatus ni dubbatu. Dhiheenya kana ammoo turtii BBC waliin taasiseen rakkoo nageenyaa kufaatii diinagdee dabalatee dhimmoota kaan irratti muummee Abiyyi Ahmad wajjin qaaman si'a lama wal argan rakkoo ummanni keessa jiru itti himuu fi ergasii ammoo jijjiiramni dhufes akka hin jirre mootummaa biyya bulchaa jirus qeeqan burjaajii mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhalate murni kan garagaraatti akka deebi'u erga godheen booda gidiraan ummataa warra ammoo waliin aangoo dheereffatuuf carraa gaarii uume jedhanii kan turan obbo Taayyeen jijjiirama booda qabsoo Oromoo kana karaa sirriitii fi bifa jalqabaa waadaa galameen ammoo hojiirra ooluu dhabuunsaa Oromoon gidiraa waggaa 150 keessatti hin argine ammaan tana akka argus ta'ee jira jechuudhaan mootummaa isaanii gubbatti ragaa bahuudhaan mootummaa isaanii qeequudhaan Oromoon waan waggaa 150 dura argeen beeynes argaa jira kan jaan obbo Taayyeen ergasiidhaa keessa buufamanii maatiin isaatis ammoo mana mootummaan kenneef keessaa dirretti facaafamuudhaan kan ammoo gara maatiitti baqachuu beeksisan. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad kana gubbattis callisoo osoo hin filatin ammoo wanti kana dhaabbachuu qaba jechuudhaan ammoo otoonii fi haaloo kanaan dura obbo Taayyeen faan ammoo isaan arrabsaa turan baafachuudhaafis yaadiin isaaniif dubbachuudhaan wanni kana dhaabbachuu qaba jechuun obbo Jawaar Muhammad ergaa jabdus dabarsanii jiru. Waraanni guddaan gaggeeffamaa jiru kisaaraa malee injifannoon inni fidaa jirus hin jiru ammallee injifannoon fagoo jechuudhaan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa humni isaanii gara mooraa yookaan ammoo kaambiitti deebi'uu akka qaban muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad gaafatanis muummee Abiyyi Ahmad amma mariin xumuraa ammoo gaggeeffamutti waraanni deebi'us hin jiru haga dhumaatti loluu qabna kisaaraa dhufu marayyuu ammoo fudhachuunis dirqama keenya jechuudhaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad humni waraana isaanii raayyaa ittisa biyyattiidhaa gara mooraa yookaan buufata isaaniitti akka hin deebine ajaja dabarsuun isaanii kan himame. Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa humni isaanii Oromiyaa keessatti aarsaa guddaa kafalaa jiraachuu fi waraana bilisummaa Oromoo WBO akka mootummaan jedhutti ammoo lolee gara marii marsaa sadaffaattis fiduu akka hin dandeenye dubbachuun isaanii kan dhagahame. Mootummaan ammoo torbee darbee keessa waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaan rukutee gara marii marsaa sadaffaatti fiduuf akka jiru kan beeksise sammarti ammoo fashalaa'uudhaan WBO'n jiddu galeessa keessatti kisaaraa guddoo humnoota isaanii irra geessisaa jiraachuu Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadha ammoo amanuudhaan humni isaanii duuba deebi'uu akka qabuu fi humnoonni lixa Oromiyaa fi kibbatti bobbaafaman danuun isaaniitis bakka buuteen isaanii kan hin beekamne humnoonni duubaan
ergamaa jiranis waboo ittisuudhaa fi akkasuma waraana bilisummaa Oromoo waboo rukutuudhaan bakkoota qabatan keessas baasuu hin dandeenye jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbachuunis himamee jira. Ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatis akkuma Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa galalchaa kanatti humni raayyaa ittisa biyyattii mooratti deebi'uudhaan ammoo wal dhabdee waboo fi mootummaa marii qofaan goolabamuu akka qabus ammoo dubbachuun isaanii kan himame. Dirooniiwwan dhiheenya kana gama naannoo Amaaraa iddoowwan garagaraatti ammoo tarkaanfii fudhachaa jiran Oromiyaatti deebi'uu akka qaban muummichi ministeera Abiyyi Ahmad hoogganaa humna qilleensaa kana gaafachuunis kan himame. Torbee darberraa kaasuudhaan humni qilleensa Itoophiyaa dirooniidhaan Oromiyaa giddu galeessa dabalatee lixaa fi akkasuma gama biraatiin ammoo kaabattis fudhachaa jiraachuun kan himame. Haleellaa kanaanis namoonni nagaa 100 ol torbee tokko keessatti ajjeefamu addi bilisummaa Oromoo ABO'nis ibsa baaseen kan mirkaneesse kaleessa. Haa ta'u malee haleellaa qilleensarraatiinis waraana bilisummaa Oromoo waboo qolachuu akka dadhabe mootummaan amanaa jiraachuus maddeen itti dhiheenyaan ammoo dhimmicha hordofaa jiran kan himan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan mootummaan rukutee gara marii marsaa sadaffaatti fiduu otoo hin taane ammoo isa mootummaa rukutuudhaan gara marii marsaa sadaffaatti deebisaa jiru kan jedhan keessa beektonni. Wal waraansi waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru ammoo erga marii marsaa lammaffaa fashalaa'ee jabaachuudhaan Oromiyaa keessatti kan durii caalaa lafoodhaan meeshaalee gurguddoo taankii marfiidhaa fi akkasuma moortoraan gaggeeffamaa kan jiru ammoo qilleensarraan jettiiwwan waraanaa helikoophtaraa fi dirooniidhaanis haleellaan jiddu galeessaa hamma lixaattis raawwatamaa ta'uunsaatis kan himame. Waboon ammoo kanaaf harkaan laadhu kan jedhe lolicha jabeessuudhaan golee Oromiyaa mara keessatti lolaa jiraachuu fi injifannoowwan gurguddoo gonfachaa jiraachuus kan beeksise. Mootummaan ammalas jechuudhaan gara mariitti deebi'aa jiraachuunsaatis dubbii ajajaa waliigalaa humna lafoo Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa irraa hubachuunis ni danda'ama. Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa haasaa dhiheenya kana ammoo godhan keessatti waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin waboon ammoo haaldureewwan mootummaan dhiyeessu kan fudhatu yoo ta'e waliin mari'achuun ni danda'ama. San ta'uu baannaan ammoo kana booddee akka waliin mari'achuun hin danda'amnettis lolatti galuu malla jechuudhaan dubbachuun isaanii inni yaadatama. Amma kanaan dura mootummaan waboo dirqisiisee gara mariitti fiduudhaaf dubbachaa turus waboon ammoo isaan dirqisiisuudhaan gara marii marsaa sadaffaattis deebisaa waan jiru fakkaata.